Itoophiyaa keessa laftummaan Itoophiyaa fakkaattu Oromiyaadha. Tan sabaaf sablamoonni hundi keessa jiraatu. Tan al tokko tokkummaas amma obsa uummata kanaa oggu tokko takkaanii bar kabajaa guddaan qabaaf uummata Oromootiif. Obsa isaan qaban isaan keessa jiraatee isaan caalaa jiraatee isaan tuffachaa ka jiraatus numa jiraachisan isaan. Namoota waggaa 10 15 achi keessa taa'ee an afaan kanan beeku siin jedhu. Afaan baati jahatti Chaayinaa barattee ati afaan Ingiliz barattee uummata kana hunda baadhatee deemuuni. Aadaa teenya bareedduu qabnu tanaatu kana hunda nu barsiise. Kuni uummanni Oromoo hammaachuu qabaa itti fufuu qabaa. Namni biraatis ammoo understand godhu qaba gaaromina keenya kana akka advantageatti kan fudhanne. Kabajaa nu kan nu qaban. Kabajaa akka nuti nu kan nu san wanni takka illee nu is give and take bari. Waanuma kennitu argattaami nama si ulfeesse kasi kabaje kasi jiraachise kalafa saarra biyya saarra si jiraachise atis xiqqoo kabajuun waan namatti ulfaataati miti. Artiin keenya immoo itti fufaa kana caala guddataasi arguuf teenya walumaanuu.